يا وائم من بايد وي وائن دكتور أبي وائم مش منستير أبي خنا يوهم بري فمن قتل يوجا جنو نموت قتل بيجتون كابدو خيسا إني مكان خاصو دنديس أنا يرو هندا كوما ميديا هواسا خيرت دبادو واي دكتور أبي جن هندا اندر الدرو مال فيتا أدو في وجي ولدا دكتور أبي أسهو إني موتم ما بيجي خناته إجراتو باتي نوتي ورن نمالين جبتوني يونا جبوتي وخان سوداني قليجر سيجلي جرام يعني ما لك نجتشو برباد ورس إنفنيا أروما أمارة تجرا نبيتا أروما أمارة of course أروما أمارة تجرا أروما إنفنيا أمارة درم بدو تجرا أروما خيس سوني غافا جارا أبا غدا فاستوري بر أدى بلي سباسا أمتا مسلمة يچاني ترمبر قبسا غنما غوتا جيتن قبني جارا أبا غداتين أدى بلي سباسا أمتا مسلمة جاني إني مو أدى بلي سمما أروما دا هندسة تلمو قلتو فاوجين قوين بشاكا جيفتو غرسيسانيت إسانو مثلا في يامني خود تامي خونو بلسمان رومو فوق يلا تانين دفتو خود تا كانت دفتي جلين تيرسان إسو مثلا نسدي بياني بارو تم ساعة جسني مكاي سر ديبسو بربادن كن هم دماغ في ديبي تسمفنيا أورومو تجرا أورومون سمفنيو ما أمر راي متخلي سر راي خنافن أورومو أمارة على سمفنيا تجرا أورومو أمارة جنان تخكايساني نجرا ورا فلاج قراج أورومو نو يجر ورا وان هندرت نو تبي خاجر ورا موتو أورومو موري مرتسانون أشيت إمي أورومو أبدا بفسهم جلان تجرو إنسان سني مال جنان يو يامنو بيتا سمفنيا أورومو أمارة جنان سمفنيا أورومو أمارة يا دانغرس ديما جيجو يا ورا غورس ديما يا دا كفاني ميت ورا جاكيتا أمارة وفتي جرو بيجو إميل كاوف كنافنن إرد ديبيدان موميتش منستير إثيوبيا دكتور أبي أحمد بغا inni muummicha ministeera biyya kanaa ta'e waan birallee ammatee jechuun inni barbaadise inni baga muummicha ministeera ta'e ejjennoon isarratti qabuuf yoo laaluu barbaadde gisee hunda kabarii kiyyarra isaa ta'a agartee jirta. Homaa namni murtii guutuufiin sumuunii takka godhe jee yoo jiraate laphee dhiibeen abdas beeyaa dubbatu. Maaliifin amma faarsitee bulaa maal maal siin jaaniimi noo nuti faarsineen bulu dalagattee bulaadha garuu cubbuu laaf arrabsee bulaanis ni jira faarsee bulaanis ni jira bar. Akkuma faarsee bulaan jiru arrabsee bulaa jira kamtu irra badaa beeyta haguma dandeessitu faarsuu irra wayyaa bar ka'ana malee joosanii bar bakki hunnaanis ni malte kajuus ni jira bar kanaafuu gara siitee la dimokiraasii waan jaamu Afrikaa jirraame keessattuu biyya keenya waan hin anjibbe jibbi waan hin anjaaladhe jaaladhu nama nawwannu illee irraa fagaadhu biyya siin jaan keessa jirtaa bar kana jechuun sammuu namaatiin deemta akka feetummaan duuba kana didaga indi dasirratti kitaaba san keessatti waa'ee Abiy bal'inaan gara fuula peejii 15tti waa'een Dr. Abiy himameen baay'ee dawwee kitaabni qophatti yoo barreeffamee waa dhumuu miti muummicha ministeera. Adaanachis akkasuma ni jira. Adaanach waa lama qofaan hin galateeffadhaan. Mata duree lama qofaan. Hojii magaalaa Adaamaa Oromoomsuu irratti adde Adaanach gaafa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa turtetti hojjette irraa ka'ee yoon dubbadde nama gootummaa namaa beeku ishiin Dr. Kabajaa artist Ali Birraan osoo lubbuun jiru daandiin kun daandii Dr. Ali Birraatti baay'ee kaawulaa sanarra jiru. Daandii kana osoo inni lubbuun jiru gootummaa isaatiif namni kun nama sammuu Oromoo akkanatti dhadhee bilisummatti yaamaa tureete maqaa isaatiin moggaaste har'a daandii kanarra siidaa kana fakkaatu kanatu jira. Galata guddaa uummata Oromoo biraa qabdi. Magaala tana warra tsinfanyaarraa bilisa baastee hanna magaalaa Adaamaa keessa turte yaa Adaamaa leebaa jedhama Itoophiyaa keessaa hin beekame hanna san guutuu dhaabsisuu irratti halkanii guyyaa hojjette yaaddeen. So nama kana niin galateeffadha. Magaalli kun magaala Oromoo akka taatee fi Oromummaan keessatti akka calaqqisu Oromoon mataa ol qabatee akka deemu akka irraa kana jechuudha. Sirni durii as keessa akka badu walqixxummaan akka jiraatu abbaan magaala kana lafa kana Oromoo akka ta'ee fi kan sabaaf salameen jiraattu Oromoon akka abbaa lafaa ta'ee beekee akka jiraatu kan goote ishiidha. Gitan qabdu gootummaa. Isarratti homaa gaafii hin qabu. Kanan dubbadhee hojii guddaa hojjetteetti ni jirti garuu waa'ee Adaanach beeyti ni jira. Suniin soba. Suni soba. Waan abbaan akkas jedhee barreessa jechuun tilmaamaan baasanidha malee soba kun. Itti aansee waa'een kantiibaa adde Adaanach Abeebee egaa Finfinneetti galtee hoo. Siidaan Dr. Kabajaa artist Ali Birraadha magaalaa Finfinnee naannoo gaarmentiitti dhaabbatee argitee jirti jedhee yaada. Kan kana gitu jechuudha. Har'a magaalaa Diridawaa iddoo dhaloota Dr. Kabajaa artist Ali Birraa keessa siidaa miti. Suuraan bifa bareedaan akkasii ka'ee hin jiru. Sigalee paarkiin Dr. Kabajaa artist Ali Birraa jedhamu sun bar even afaan Oromootu irratti hin barreeffamne san komiin irraa qaban. Maaliif jennaani Ali Birraan afaan Amaaraatiin wallisaa ture.
Ali Birraan afaan Oromootiin bara anis biyyan qaba biyya caaltu biyya ta'u Oromiyaa ta'u uuman badhaatu jedhee sirba bara. So nama kanaaf afaan Oromoo eenyummaa isaatiin boonsuu qabda afaan inni ittiin sirbaa ture saniin irratti barreessuu fi qabda. Maaf laa sablammii miti. Siidaan Ali Birraa yoo Somaaliyaa keessatti dhaabbatee jiraate afaan Oromootu irra barreeffamuu qaba. Why not? Gondaritti yoo dhaabbatee danda'amee dhaabbatee afaan Oromootu irra barreeffamuu qaba. Hojii inni hojjeteetu sanii. Afaan Oromoodhaan hojjetamee baay'ee bareeda. Afaan Oromootiif sirbaa ture. Gurratti mi'aa yaa'an sagalee kee. Gaafa jedhee sirbu afaan Oromootiif. Kanaaf sanirraa komiin qaba Aadde Adaanech waan isin hojjette baay'eedhaaf. Namni keenya Oromoon eega duutee si jaalatti. Eega duutee si galateeffate. No way. Ana sanitti namanu. Nama tokko gaaromina hojii isaa gizee agartu. Hojii amma inni hojjeteef gizee galateeffatte boruudhaaf booda dhufu galata ati har'a isa galateeffatte ilaalee kana daran cimuudhaaf yaala. Baay'ee bareeda. Kitaabni Qaxalee amma baheera. Birra jira. Ni eebbifamas. Amaaziyoon irratti fe'amaa jira. Waan baay'eedhaan gorabaatti jira. Namni nu wanni hagan annagaa gaarii ta'e dubbisee akka baratuu fi dubbisee akka irraa arguu fi wacaa fi wacni kun asumarra malee waan lafarraatii miti. Kanas kitaaba Qaxalee irraa faayidaan nuti arkachuu barbaannu maal akka ta'e beektaa? Yaadama san namni akka dubbisu. Kitaaba Qaxaleedha. Kitaabaan as hin geenye nuti. Osoo faayidaa kitaaba irraa barbaanna ta'e dursinee ispoonsaritti barbaadu waa baay'ee godhuu fi waa baay'eetu turase. Kitaabaan gabbaanee barnuti. Geessitaniitu maan gabbaanee. Xumurree gabdiin baaneemi yaada kana namni akka dubbisuufi. Bilisaan bakka itti qoonnee nama dubbisiisnu baay'eetu jira kana. Ergaa sammuu yaada sammuu kee keessa jiru Qaxaleedhaan wal qabatee uummata bira akka ga'uuf. So maaliin siin jaa namni keenya baay'inaan illee kitaaban dubbisu hagi dubbise sun irraa haa dubbisuudhaaf malee wanti jedhame sun kitaaba kana keessatti dhuguma waan joosan namni dubbisee akka arkuuf xiiqidhaan amma daranitti bakka mara akka wal ga'ee inti namni keenya haga kanatti waan as keessa hin jirre hijibee akkana godhee akka jaamutti jechuudha. Kitaaba Hingaabboo Jawaar Mohaammed barreesse nutu gulaalee jetteetiin turte. An sadarkaa Jawaar Mohammeditti maaltu nu geesse jechuun Jawaar Mohammedii fi kitaaba isaa gulaaluu fi eessumattuu walitti dhufnee mi'aatummaan imagine akkamitti kitaaba isaa nuti guutuu namni samirra ol kaa'ee fuudhee hijiba gisee hijibuu namni bareechee hijibuu qaba meekaappii itti godhee filtara itti godhee malee hijiba akka namatti goggogaa nama hin seenne kanaan deemuu qabu namni akka bishaan illee itti dhugan namaa liqimsamu godhuu qabda at least gisee hijibdu so hijiba bareedaan hijibne namni sun ni hijibee kitaaba Jawaartu na bira ture kitaaba Jawaartu akkana an Jawaar namaan jaaladhuu fi kabajuudha bakkin isaa qabus bakka biraati kanaaf gadi buusuun barbaadu. Akka ilma Oromoo tokkotti ilaalcha isaatti amanuu fi dhiisuu waan biraati. Ammoo naman jaaladhuu fi kabaju waan ta'eef homaatillee jechuun faarsus ta'ee gadi buusuudhaaf namni dura kabaja namaa qabdurraa kaatee kabajaan qabaa fi inni sadarkaa tiyyaa miti. Ispeeshaalii inni sadarkaa nama gurguddaati waan ta'eef namni xiqqoon ganda keessaa namni safaraa maqaa nama guddaa yaammatee beekamuu barbaada. Guyyaa tokkoof waan hama oolmaa kaleessaa inni oole saniif jecha tokko hamaa isaan jechuu hin danda'an. Baay'ee namatti tola. Mee cheers. Kitaaba keessaa baan. Cheers. Andu'aalam Gosaa artistii afaan Oromoo qabdu keessaa isa hangafa. Ajandaa kee dura kan ajandaa ture waa'ee du'a Qananii lubbuu ishee Rabbi haa qananiisu. Waa'ee du'a ishee baay'ee ajandaa ture. Still now hanga ammaatitti artist Andu'aalam Gosaa mana hidhaa jira. Torbii san keessatti ammootu poost godhaatiin turte mana isaanii turte ati. Waa'ee du'a Qananiidhaan wal qabatee wanti beetu jira. Yeroo ati torbaan dura osoo Qananii hin du'in mana isaanii yommuu turteetti wanti argite jaalalammoo lolammoo maalinni? Duraan dursa lubbuun moodel Qananii Addunyaadha. Nagaan akka boqottu ni hawwina. Itti aansee immoo artist Andu'aalam anaaf hiriyaadha akka maatiiti. Yeroo dheeraa eega wal barreessaa lachuutu namni tokko yeroo agartaa waa'ee Qananii gaafannu waan jibbaa Andu'aalam qabnu itti fakkaata. No ani aartii keessa hin jiru. Namoonni aartii keessa jiran tarii baay'een jibbuu danda'u. Gaafa isaan jibbanii kana na tokko na godhe jedhanii duula itti banan nuti nama dura dhaabbatee mormuudha. Andu'aalam obboleessa keenya hiriyaa keenya wanta isa mudateef nus gaddaan nutti dhaga'ama jechuun haadha manaa miti nama guyyaa lama wajjin jiraattee jaalalan baay'ee ulfaata. Kana keessatti hagaan dubbadhutti hagan dubbadhetti
maal taatee qananiin sadarkaa kanatti gamoo sanirraa if darbitee fi darbamuun ishii dhugaadha waan jiru ifni iftoominaan akka argamuuf gaafachaati turre. Kana jechuun dhugaa qananii gaafachuun Andu'aalamitti bu'uu miti yookaan Andu'aalam jibbuu miti. Sii galeemi? Dhugaan qananii mul'atuun Andu'aalamiif furmaata. Har'a guyyaa 2 mana hidhaa keessa buluun waan salphaasitti hin fakkaateen. Utuu dhugaan ishii mul'ate qorannoon irra gaamee wanti hundi ifa bee innillee bilisa bee anaaf hawwiidha. Ammoo Andu'aalamtu akkas godhe akkana ta'e waan ce'amurraa nuti namoota keessa keenya bilisaati. Andu'aalam torbee san dura gaafa ayyaana gannaa mana isaanii waliin turre jedhee argitee jirta jedhee baay'ee jaalalan cooma nu muranii waliin nyaannee dhufne. Yeroo san mana keessatti wanti argite jaalala. Eesiis tarii isaatii waliin bakka san argitee hiriyoota kiyyaa wajji mana guunnee nyaannee dhugnee taphannee qananii wajji qofallee isaa wajji taphannee sargii yoon goona waliin taphannee dhiyeenyatti even keessa dabree waan garaa nama nyaatu Andu'aalam ilma argachuu akka barbaadu fi akka rabbi ilma nuu kan du'aa naa godhachaa nu ture yeroo sanitti waliin gammannee konkolaataan kiyyaan ganye ture namni ijoolleen waliin deemanii nu dabalatee nama 2 fuudhee manatti nu galchee makiinaa kaafatee galee mucaa sa'a 9tti halkan sa'a 9 halkan sa'a 9tti biraa galee jechuun nu galchee makiinaa kiyya nama 6 taane osoo nuti achi jirru warra raayidiin dhufentu jiru gunnee nyaannee dhugnee taphannee maatii gaariidha ture egaa wanni rabbi jedhee nooltu mudattee jirti isaan lachuuf furmaata rabbi akka hawwiin kiyya ammallee Andu'aalamiifis dhugaasaa isheefis dhugaa dhiiga du'a ishee dhuguma isiin tarkaanfii akkasii ofirratti fudhattus maaliif kaje'uuf immoo wanta akkasii qoratee kan dhugaa isaa baasu qaama seeraatu jira nuu miti nuti yaaduma kan nu dandeenya. Si galeemi? Kanaaf namoonni immoo dhugaa qananii gaafachuun akka waan cubbuu hojjechuutti ilaalan jiru sunneen dallaalota lubbuu namaati. Wama kana dubbachuun akka jibbaati completely artist Andu'aalam gosaatiif qabdutti ilaalan suniin ifiifuu ilaalcha biraa qaban jedheeti yaada. Kanaaf Andu'aalamiif we need justice for qananii wanni jennuufi dhugaan ishii baramee gaafa dhugaan ishii barame isaafuu furmaata. Dhugaa bakka jirtu rabbiitu beeka qoratee kan baasu seera. Kanaaf akkasittiin bira sii dabra. Kanaafuu amma Andu'aalami godhee hin goone ka jedhu no yaada kanaa keessa seenumayyuu hin danda'u malee maa ehuu eenyu waan hin ta'eefan akkamittiin biran jiru waan hin argin dubbatu inni ulfaataa namni keenya argira dhageetitti amana. Si galeemi ani amma even teekistii akkana baluu walii barreessaa turte jedhan sanillee namanne ani fudhadhu. Kaisii ta'uu danda'a. Yes kanaaf hin amanu argattiin amanaan dhageetii daran waan inni ijatti yaan argu immoo naman gaafadhu. Namni bara ooma ija fiitiin argu kana amanu dadhabee deebi'ee si gaafata bara. Nama bira wanni sun. Saniifuu akkasii. Sana akkasitti irraa haa dabarru kan biraa murtii guutoonni amma baala gizeedha jimaa export gochuu jalqabeera wanti jedhamu jira. Ila jimaanis balagizummaa wal qabata. Dalagaa jimaa yaa jimaa gugaa kana ni yaalla karaa biyyaadhaa kana kun balagizummaa balagizii jechuun kun maa jechuudha jalqabee hiikkaan isaa. Nama keenya jiru jira mana jarri ittiin jiru bar ittiinis kasar jira nama keenya bar ifmaa vinjichaa irra malee ifi vinjichaa irra malee jarri kan sirba millee afaan oromoo ifmaa vinjannee bar. Al tokko wanta ifi jechuun feene kan namni akkasiin jiru feetu qabda beekta akkasumatti fakkaata wanni kuni nuti hiyyeessa boonaa warra qalbii guutuuti harka fayyaa 5 guutuu rabbi nuu kanneen qabna alhamdulillah fiinuni baana ariinuni qabna cabsinee bassinee gara barbaannee dalagannee nyaanna boonnee immoo jiraanna sigaa akka dhiirti akka itti jiraatutti boonnee jiraanna qoma dhiibnee lubbuun agarteemi ilma namaatan akka ifiin feetee jiraachuu qabdi beektaa dalagattee jiraachuu qabdi ni dalagannaa dalagaan garri nuti itti yaalleen jiru biyya keessaa fagaalatti si galeemi hin hojjetannaa hin jiraannaa waan qabnu nama waliin jiraannaa qabnas jennee agasinta qabnas nurratti hin beekanii dhabnes nurratti hin beekanii nutti dhabnus nutti hin qabbanaa'u harkannus nutti hin oowwu akkuma nama tokkotti jireenya jiddu galeessa jiraanna baalagizummaa waan jaa'u san keessa garuu hin jirru yoo izdanii ati si nuun jaa yoo konkolaataa ofuun baalagizee nama oolate baalagizee sanii yaadama waan ta'e inni baalagizee akkamiin bilaan deema faas hin jaane. Yeroo hedduu ajandaawwan
ati irratti xiyyeeffattee oomtu keessa dubartoota wal qabata. Keessattuu dubartoota jimmaadha. Isaan egaa famous gochuudhaaf karaa hedduudhaan hin deemta. San ajandaa dhuumuudhaaf jetteetiin immoo san duubaan wanna biraatu jira. No. Ajandaan kun yeroo baay'ee na biratti baay'ee dubartoota ni agarta jechuun ture. Amma wanni akkasii sun deebi'allee jee yaadu tarii namoota baay'ee biratti dogoggora qalbii namallee cabsuu taati. Dhugus namatti fakkaatee jira reaaliti uumaan. Qananii nanaaf immoo godhan isaa hin akkaataan keemmoo hin fakkaata. Abaaboo diimaa hunda kennita. Hiriyyaadha. Attention namaa ilaaluuf. Namni kun maal jaa waan jiru ilaaluuf. Wanti akkasii osoo dhugaa ta'e lammaffaarra deebi'ee murtiin akkas godhatee adda because sitti himeen jira reefullee. Bultii jireenya kiyya akka miidiyaatti hin finne sitti himeen jira. Reaaliti kana maaliif hin fidin? So wanti dhugaa ta'e. So anaaf qananii iddoo hiriyyummaa obbolummaa wal beekumsa oromummaa irraa haafe uumaan jiranii. Mucayyoon sun dalagattuudha. Gara Harargee kana Diree Dhawaa jiraatti. Ijoollee Jimmaati. Ijoollee 5G'ti. Ijoollee 5G jechuun kusii galee jira. Shanan gibee jechuudha. Yoorra shanan gibeeti. Diree Dhawaa jiraatti. Meeshaa deddeebistee dalagatti. Akkaawwantu meeshii san kan ittiin naggaddu kana beeksisuufiif ni jira mire. Aktiif namaa godhuuf al tokko attention namaa harkisuudhaaf. Promotionii fayyadamnee alkallattiidhaan. So milkooftaniirta. Yaa milkoofni kun success. Namoonni baay'eenis maatii ishirraa hundatti bilbilamaas ture. Doostee hirumtee maal ittiin jedhamaa ture garuu saniif daddafnee beeksifne wantichi prank ta'uu fi just beeksisa social mediaadha akka ta'e san irratti dhaabbate garuu I don't know kana boodonni akkasii na biratti ana biratti moo taasuma. Mee murtii mammaaksa afaan Oromoo baay'ee jaallattu tokko naaf himi. Akka ofitti malee akka ormaatti yookaan akka ollatti hin bulan waan jiru keessa kiyya gizee hundaa'u. Mammaaksi keessa ibsu isa. Yaa akka ofitti malee akka ollatti hin bulan kan jedhu. Nyaanni nyaatarra bareedaa kamii jettee ogaa fi gaafatte namni baay'een cooma diimaa muruu sillaashii xibsii akkasii jedhee si hima nyaanni nyaatarra mi'aawu nyaatarra bareedaa hagizee beelofte nyaatte. Jiruu kee keessatti garuu maaltu si gammachiisa? Jiruu kiyya keessatti alhamdulillah fayyaa shanan islaamummaa rabbinaa kan na gammachiiste akka malee. Osuma itti akka islaamummaan irraa feetu san an ta'uu fi baaddelleedha. Gizee hunda fayyaa shanan rabbinaa kanneefi agartee tanin ija tana qofa irraa hin ganama ka'ee ganama irraa gibira kafala akka qoxaaretti kaardiidhaan guuta ta'e yaaddeetta waan akkamitti akka ta'uu danda'u so fayyaa rabbinaa kanneef nin galateeffadha alhamdulillah jee akkasuma murtii guuta ta'uu kiyya. Murtii wanti baay'ee si bashannansiisu jiruu kee keessatti maal? Buna gurraacha dhuguu muuziqaa Alii Birraa dhaggeeffachuu. Alii Birraa baay'ee jaalladha. Yeah, oh my god. Alii Birraa hedduun jaalladha. Ani muuziqaa Alii Birraa yeroo kophaa taa'u fa'a. Inni even kophaa taa'ee yoo sooshaal miidiyaa fayyadamu jira deemu as bilbila biraatiin sirba Alii Birraa. Sirbi Alii Birraa kun beektaa sirbaa miti haasawa irra hedduun. Gorsa irra hedduun. Seenaadha duudha irra hedduun beektaa. Wallee miti bar. Ritimaa fi dibbee fi muuziqaa miti bar. Ergaan isaa bilchaataa. Ergaa bilchaataa qofaa miti akka waan sitti yaa'aa jiru akkamigaa gaafa sitti owwee dhuftee shawaarii jala dhaabbattu akkam bishaan qabbanaan sitti yaa'u kun akkam akkas miira addas miira addaa qaba haasawaa isa nama kana so muuziqaa Alii Birraa dhaggeeffadha kophaa tiyya taa'ee buna gurraacha gaafan dhugufaan asitti tola. Murtii guutoonni ajandaa yommuu uumu qama'aatiin nutti uumaa warroonni jedhan jira murtii guutoo araada qabdi. Murtiin waasuma wanniin siin jechuu barbaadu murtiin nama jimaan boona. Anjimaa dhossee jimaa keessatti bakka agartee hundatti hin footoo itti kaa qabeenya maatiin kiyya kan ittiin qalaan kan ittiin guddanne kan ittiin jiraanne still aga itti dandeenyutti qarshii galii jimaa irraa argamtu. Amma isaatiillee hojjetaa jirtu. So jimaa waan itti qaanfannu miti qabeenya keenya garuu jimaa ni gurguranna malee ni qamaan itti namanu torbaan keessaa guyyaa lama Jummaa fi guyyaa akka aadaa boqonnaan jiru qabamuun mana miti day to day namni taa'ee jimaa qabu qaban jee jiraatu. Ani akkasillee walitti illee dhufu bakka na oolu fi haala fiigicha kiyyaa wajji walitti naan dhufu waan ta'eef akkasitti fokkos irratti godhu ammoo jimaa hedduun kabaja. Madda galii uummata amma namni naannoo Gujii yoo deemte warqii jiraame naannoo biraattis illee yoo deemte warqii jiraame bakka kun qamadiin beekamaame inni kun immoo oomisha adda addaatiin beekamaame Harargeen qabeenyaaf jimaa qabdi waan ta'eef waan
akkanuma gaqqoshaashissanii ilaalu. Namni baay'een jimaanii qabaa dhossee qaba. Baala siltaanni beekamaan hayyuun goonni artistiin eenyu hundi under coverage qaba namni hundi. Magaalaa duubatti qaba jimaaf dura achiisee kaameeraa footoo ka'a. Inde jima lafa qabattee akkasii magaalaa keessa alaabaatii yamaa fi qabadhee hin deemne. Faazariin kiyya bar haga lubbuun jiru jimaa keessa taa'ee jimaa keessa oolaa bar jala kotaa bishaan obaasaa. So ana akkamitti ittiin gaafadhare? Jimaan alatti araada biraan qabdu. Araada waan jaamuun qaban. Buna gurraachaan qaba. Gara xumuraatitti haa dhufnuti gaafii tokko qofa si gaafachuu barbaada. Silaa biyya keenya keessatti torbee muraasaaf mootummaa taate wanti ati jalqaba gootu maal? Oromiyaa keessaa hin kutaa takka qannasa. Sana booda nageenya goota biyya tana. Ergaa xumuraa namoota si jaalataniifis namoota si jibbaniifis murtiin qabu. Ani namoota na jibban jee yaaduun qabu ilaalcha gaarii naan qaban jee warra yaadantu jiru. Suniinifillee ani hedduun na jaalataniif dhiisaniifis rakkoon qabu garuu namoota na jaalataniif onnerra kabaja naa qabaniif hedduunis hin jaaladhaa isin kabaja akkasumas namummaa oromummaa akkasuma agarteemi milkataan illee walii gallu hunda isiniin jaaladhaan jaanii itti aansee ammoo namoota nu hoomatan nu jibbaniif nu qeeqaniif yoo akkas hin jiraanne galmee milkaa'ina kan keessan waan ta'eef qeeqamuun waan jiraatiin ittiin fufuun hin jiru bakka homiin hin jirre bakka gufuun hin jirretti milkaa'inni hin jiru waan ta'eef jabaadhaa jaanii kana duras akkuma jechaati ture namni jaalatee fooloo na godhe hin jiru jechaa ture. Muraasa yoo ta'e dirqamee fooloo si godha. Akka dirqamee fooloo na godhe ajandaa kiyya dhabuu hin dandeenye godhe uummata kana. Akka miliyoonni meeqantamni jaalatee miti dirqamas jala yaa'u agartee. Waa'ee kan yoo xiqqaate guyyaa 2-3-4 namni akka haasa'u godhuu danda'u waan guddaadha. Kanaaf ammallee ajandaa uumuun itti fufa. Itti fufa hagan fi jibbee dhiisutti. Yeroo muraasa booda hojii addaa biizii na gootutti deema waan ta'eef gaafa sayyoo ta'e ala namaaf jala oofuu danda'uun artistiin tokko sirba gadhiisee bar waa'ee isaa akka ati irraa posti gootuuf keessaan sitti ergataa bar anta kuma kanaaf isaan iyyuu caalteerta. So anin waan sannaa godha jechuudha dhiibuu akka isaan jaalatanis jibban isirraa dubbatan godhuu danda'u qabda. Gaalaarii nama hunda keessaa footuun xiyya jiraachuu danda'u qabdi. Kun jaalatee qofaa miti homiif arrabaafis ta'u godhee bira every Facebook isaanii jala yoo seente gaalaarii Facebook isaanii keessas footuun xiyya ni jirti jechuudha. For waggaamni teessi. Kuni hanga achitti fageessiteetti inni hojjetteetti ni jirta. Kanaafuu keessummaa kiyya taatee asitti affeeramtee interview bareeda na waliin gochuu keetiif maqaa daawwattoota Isaam Shoodhaan hedduu galatoomii sin jechuu jaaladha. Ajandaan biraa yommuu uumamu immoo irra deebiidhaan keessummaa keenya akka taatu hawwii guddaadha qaba. Turtii bareedaa akka taasisne homaa shakkii hin qabu. Naaf galatoomii sin jechuu jaaladha. Asumaan atilleen sagantaa kanarratti naaf yeroo keetiif hedduu galatoomii waa hillan keetis akkasumas editara kaameraamaan kan kee lookoo hedduu akkan jaaladhu asumaan itti himuu barbaadaani. Itti aansee immoo isatu naa bilbilee sagantaa kanatti naaf eeree Gize deebitullee waan callaa si kanina naan jee jira irraa na fuudhee gaa jechuun. Transfera amma at least laaqana walumaan goona. So sagantaan Isaam Show kuni an sagantaa akkaan jaaladhu. By the way sagaleen ta'e hedduun jaaladha asumaan deeksifannaa. Thank you. Beeksisaalee afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin ati hojjettu. Oh my god. Namoonni sagantaalee stage adda addaa akkasumas beeksisa dhaabbilee garaagaraa mootummaas ta'ee miti mootummaa sagantaa cidhaa sagantaa garaagaraatiif stage yookaan immoo dhaabbilee keessan beeksisifachuu barbaadan afaan isin barbaadaniin afaan Oromoo afaan Amaaraa even afaan Somaalillee dabalatee yoo lakkoofsa bilbilaa azjala keenya kanaan isaan qunnamtan dhugumatti dhaabbata keessan bifa nama gammachiisuun ifiifuu irra deddeebitanii viidiyoo san laaluun isin hawwisiisuun isiniif beeksifama. Ani gaa rekomandii wanti isin godhe huwaaniin argee fi irratti bilbilaa qunnamaatii oomishaalee keessanii fi oomishtummaa keessan dhaabbilee keessan akkasumas sagantaa keessan akka isin barbaadanitti stage isinii bareechuu sagantaa adda addaa irratti isinii bareechuu akkasumas beeksisa addaa isinii hojjechuu qaamaan argamee sagaleedhaan waan adda addaatiin lakkoofsa bilbilaa jalaa isinii keenya kanaan Isaam qunnamaatii tajaajilamaan isiniin jaa yeroo gaarii wajjin qabaanneef hedduu na ulfaadha. Wow, thank you. Daawwattoota Isaam Show turtii murtii guutuu waliin taasisne kana fakkaata. Irraa bohaartanii bashannantanii deebiiwwan hedduu akka argattan abdii guutuu qabna. Keessummaa biraa waliin torbee hanga walitti deebinutti torbee milkii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa.